Argafuuni akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii walii firaati oduuwwan guyyaa har'aatti qindeeffanne simbraankaa. Naannoo Tigraay keessatti walfalmiin aangoo hammaachaa dhufuun pirezidaantotiin lamaa fi mootummaan lama uumuun yaaddoo nageenyaa ammeessaa jira. TPLF gama isaatiin waliigalteen Pretoria diigameera yoo jedhu bulchiinsi yeroo humna masaraa mootummaa dhuunfatamaa jira jechuun akeekkachiiseera. Naannoo kaaba Itoophiyaa waraana jalaa bayyanachaa jiru keessatti yeroo ammaa kana dhimmi siyaasaa fi bulchiinsaa yaaddoo haaraa uumaa jira. Naannoo Tigraay keessatti pirezidaantota lamatu yookiin ammoo mootummoota lamatu biyya bulchaa jiraachuu gabaasni naannichaa bahu ni mul'isa. Tokko kan mootummaa federaalaa muudamee Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa yoo ta'u, inni kaan ammoo kan TPLF muudee Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'elidha. Egaa dhimmi kun kan jalqabame turtii aangoo bulchiinsa yeroo Tigraay kan Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa dabalatee kaabineewwan isaa ministeerri muummee Abiy Ahmed waggaa tokko dheerachuu isaa erga ifoomsanii booda. Murteen kun ji'aaf osoo hin guutin TPLF gama isaatiin mormii cimaas dhageessiseera. TPLF mootummaan federaalaa waliigaltee Pretoria cabseera jechuun bulchiinsa yeroo Tigraay hundeessees diiguu isaa labseera. Kanaanis mana marii filannoo waggaa jaha duraa taasifame mootummaa federaalaa seeraan ala jedhee labsee dhiyeenya kana waamee Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el pirezidaantii gochuudhaan muudeera. Tuutasuutas aangoon bulchiinsaa yeroo Tigraay humnaan fudhatamaa jira jechuun Leetinaal Taaddasaan ibsa karaa waajjira isaaniitiin bahin addeessaniiru. Kanas kan jiran ammoo kaabineen Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el walgahii jalqabaa masaraa mootummaa keessatti erga geggeessanii hordofeeti. Taatee kana hordofuudhaan TPLF gama isaatiin maaliif tarkaanfii kana fudhate akkasumas gara fuulduraatti maal gochuu akka danda'u dubbii himaan TPLF obbo Mikaa'el Asgidoon BBC Tigireenyaatiif ibsa kennaniin dubbii isaaniitiin akkana jechuudhaan ibsan. Waliigalteen Pretoria Tigraayif rakkoo ijoo jiru furuu hin dandeenye. Guutumaan guututti akka hojiirra hin oolleef ammoo mootummaan federaalaa eeyyamamaa miti. Kanaafis waliigalteen Pretoria ifatti diigameera jennee labsineerra. Nuuf garuu marii nagaatti fufuu qabna. Garuu dhiibamuu hin feenu. Kun mirga heera keenyaati jedha. Gama biraatiin jaarmiyaaleen idil addunyaa keessumaa gamtaan Awurooppaa fi imbaasiin Biriteen qaamoleen kamuun waliigaltee Pretoria cabsuu rakkoof qusatan gaafataa jiru. Haa ta'uutii malee gama mootummaa federaalaatiin hanga yoonaatti dhimma kanarratti wanti ifatti dubbatame hin jiru. Miseensi poolisii magaalaa Finfinnee ajjeechaa nama dhuunfaa irratti raawwatameen to'atame. Magaalaa Finfinneetti miseensi poolisii ajjeechaa nama dhuunfaa irratti raawwatame tokko to'annoo jala oolee qorannoon irratti geggeeffamaa jiraachuu waajjirri poolisii magaalaa Finfinnee beeksiseera. Ajjeechaan kun Eebila 29 bara 2018 kutaa bulchiinsa Gullallee aanaa tokko keessatti ganama keessaa naannoo sa'aatii 4:40 irratti raawwatame. Akka gabaasa poolisii magaalichaatti miseensi poolisii gargaaraa Saajin Maatiyaas Taamich jedhamu meeshaa waraanaa Kilaashkoovii jedhamu nama dhuunfaa Tagaanye Baalchaa jedhamu rasaasaan rukutee ajjeese. Qorannoon jalqabaa poolisiin geggeesse akka agarsiisutti kanaan dura namtichi du'ee fi poolisii gidduutti wal dhabdeen akka tures ifoomeera. Namni du'e kun kanaan dura poolisii kana rukutee to'annoo jala erga oolee booda mirga wabiitiin gadhiifame akka tures gabaasni qorannoo jalqabaa ni agarsiisa. Guyyama gochi kun raawwatame sanas namni du'e kun yakka biraatiin shakkamee to'annoo poolisii jala erga oolee booda gara buufata poolisii yeroo geeffamu konkolaataa keessaa bu'ee seenuu diduun walitti bu'iinsi uumamee ture. Haa ta'u malee waajjirri poolisii magaalaa Finfinnee gocha kana wal qabatee ibsa ejjennoo kenneeti jira. Ibsi waajjirri poolisii magaalaa Finfinnee kennamu akkana jedha. Gochi namni du'e kun taasise sirrii ta'uu baatus gochi poolisii kana guutumaan guututti fudhatama kan hin qabnee fi namummaa kan hin qabnedha. Gochi kun kaayyoo poolisii akka hin taaneef qajeelfama ittiin bulmaataa waan cabsuuf gocha kana poolisii bakka hin bu'u jechuudhaan ibseera. Waajjirri poolisii magaalaa Finfinnee gocha akkasii namoota dhuunfaa irratti raawwatamu guutumaan guututti akka hin obsine gadi jabeessee kan ibsu yoo ta'u, shakkamaa kanarratti qorannoon poolisii bal'aan geggeeffamaa akka jiruu fi bu'aan qorannichaa yeroo dhiyootti uummataaf ifa akka ta'us addeesseera. Dhumarrattis waajjirri poolisii magaalichaa taatee kanaan gadduu ibsuudhaan maatii, firootaa fi hiriyoota nama du'eefis jajjabinaa hawweera.
waraanni Suudaan dirree waraanaa bakka bu'oota biyyoota hedduu taajiraachuun Ameerikaan ibsite. Ministeerri dhimma alaa Maark Roobiyoo dhimmi Suudaan garaa nama nyaataa jechuun dubbataniiru. Waraanni Suudaan keessatti geggeeffamaa jiru saffisaan dirree waraanaa bakka bu'oota biyyoota hedduu hirmaachisee ta'aa dhufuun isaa yaaddoo guddaa uumaa akka jiru Ameerikaan ibsiteerti. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maark Roobiyoon Suudaan keessatti dhukaasni hatattamaan akka dhaabbatuuf gargaarsi namoomaa dhiyaachuuf tarkaanfiin qabatamaan akka fudhatu waamichas dhiyeessaniiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maark Roobiyoon walgahii Paappaasii Kaatolikii Liyoon 14ffaa fi qondaalota Xaaliyaan waliin taasisaniin gaazexeessotaaf ibsa yeroo laatanitti Roobiyoon waraanni Suudaan keessatti deemaa jiru onnee kan nama cabsuu fi addunyaa keessatti dhimmoota gargaarsa namoomaa mudatan keessaa isa hamaadhas jedheera. Waashingtan gama isheetiin karaa dippiloomaasiin Carter jedhamuun carraaqqii cimaa taasisaa akka jirtu dubbachuun akka ibsa ministeera dhimma alaa Ameerikaatti biyyootiin tokko tokko kallattiin waraana kana keessatti hirmaachuu baatanis daangaan isaanii eeyyama meeshaalee waraanaa gareewwan wal waraananiif akka darbu gochaa jirus jedhu. Maark Roobiyoon ibsa isaanii gaazexeessotaaf yeroo kennan akkana jechuun dubbatu. Waraana kana dhaabuu qabna. Furmaanni waraana kanaa biyyootaa fi qaamota gareewwan wal waraanan deeggaran harka jira. Isaanis humnoota kanaan akka marii nagaa irratti hundaa'an dhiibbaa gochuu qabu. Waadaawwan kanaan dura ibsa qajeelfamoota irratti galmaa'an gara tarkaanfii qabatamaatti jijjiiramuu qabus jedhu. Ameerikaan ammas taanaan duras kan kennitu dhaabbii dhukaasaa namoomaa mirkanaa'ee karaalee nagaan banamanii gargaarsa tansamaa akka raabsamu gochuu akka ta'es ibsiteerti. Waraanni Suudaan itti geggeeffamaa jiru rakkoowwan hawaasummaa hedduu fi lammiilee hedduu buqqaatiif akka saaxile gabaasaaleen garaagaraa irra deddeebi'uudhaan ni mul'isu. Korporeeshiniin manneen jireenyaa federaalaa Itoophiyaa gabaa biyya alaa keessa seenuun Suudaan kibbaa magaalaa Jubaa keessatti ijaarsa manneen jireenyaa ammayyaa irratti bobba'uuf waliigaltee seena qabeessa mallatteessuun gabaafame. Dhaabbanni mana jireenya federaalaa Itoophiyaa daangaa biyyaa ce'uun gabaa naannichaa keessa seenuu isaa kan agarsiisu waliigaltee seena qabeessa Suudaan kibbaa waliin mallatteesseera. Korporeeshiniin magaalaa guddittii Suudaan kibbaa Jubaa keessatti manneen jireenyaa gamoo daldalaa fi waajjiraalee mootummaa ammayyaa ijaaruuf mootummaa naannoo giddugaleessa Suudaan kibbaa waliin waliigaltee mallatteessuu isaa beeksiseera. Waliigalteen kun kan mallatteeffame dhiyeenya kana hooggantootni olaanoon biyyoota lamaanii gidduutti mariin taasifameen misooma waliinii irratti kan taasifame hordofeeti. Waliigaltichi ifatti kan mallatteessan hojii gaggeessaan olaanaan dhaabbata mana jireenyaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Rashad Kamal fi bulchaan mootummaa naannoo giddugaleessaa Equatorial Suudaan kibbaa kan ta'an obbo Amaanuel Adelleedha. Tarkaanfiin kun korporeeshiniin muuxannoo fi dandeettii teeknikaa yeroo dheeraa qabutti fayyadamee gabaa Afrikaa fi guutummaa ardii Afrikaa keessatti dorgomaa ta'ee dhiyaachuuf mul'ata qabu gara tarkaanfii qabatamatti kan ceesisuus jedhameera. Haasaa sirna kanarratti taasisaniin hojii gaggeessaan olaanaan korporeeshiniidhaa Dr. Rashad Kamal akka jiranitti korporeeshiniin keenya mul'ata isaa waliin wal simsiisuun gabaa Afrikaa fi guutummaa ardii Afrikaa seenuuf qophii guddaa taasisaa tureerra. Ammas gara marsaa raawwitti ceeneerra. Piroojeektii barbaachisummaan tarsiimawwan qabaniif hojiirra ooluu danda'an irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirra jechuudhaan ibsaniiru. Gama biraatiin bulchaan naannoo giddugaleessaa Equatorial Suudaan kibbaa obbo Amaanuel Adelleem guddina dinagdee fi jijjiirama magaalotaa fi saffisa Itoophiyaa keessatti galmaa jiru lammiileen Afrikaa hundaa fakkeenya ta'uu dubbachuun obbo Amaanuel turtii Itoophiyaa keessatti taasisaniin piroojeektota misoomaa hedduu daawwachuu isaanii ibsuun muuxannoon damee misooma manneen jireenyaa Itoophiyaan qabdu magaalaa Jubaatti hojiirra oolchuuf murteessaa ta'uu isaa mirkaneessaniiru. Waliigalteen kun walitti dhufeenya dinagdee fi dippiloomaasii biyyoota lamaanii sadarkaa olaanaatti ol kaasuuf qofa osoo hin taane korporeeshiniin muuxannoowwan bulchiinsaa mana jireenyaa irratti qabu ogeeyyii Suudaan kibbaa waliin akka qoodatuu fi leenjii ijaarsa dandeettii kennuuf carraa guddaa uumas jedhameera. Bruno Fernandes taphataa cimaa baranaa jedhamuun waldaa barreessitoota kubbaa miilaatiin filatame. Taphataan murteessaan Manchester United Bruno Fernandes taphataa cimaa baranaa jedhamuun waldaa barreessitoota kubbaa miilaatiin filameera. Fernandes dhibbeentaan 9% argachuun Declan Rice fi Erling Haaland caaleem injifateera. Taphatichi taphoota 34 irratti gooliiwwan 8 fi kubbaawwan gooliif ta'an 20 mijeessuun United hirmaannaa Champions League Europa argatus gargaareera.
taphattoota Premier League qofarratti kubbaawwan gooliif ta'an 19 mijeessuun riikardii Premier League 20 jirutti siiqaa kan jiru Bruno Fernandes erga Wayne Rooney taphataa United badhaasa kan argatee taphataa jalqabaas ta'eera. Oduuwwan keenya sa'aatii kanaaf qindeeffame kana fakkaatu. YouTube keenya subscribe gochuu qophiilee keenya yeroo dhiyootti gara satellaayitii isin biraan gahan daawwachuun dagatinaa isiniin jenna waan dhufana turtaniif horaa bulaa deebi'a.